Lageen addunyaa teenyaa kana keessa jiran keessa lagni dheerinaan sadarkaa jalqabaa qabate laga kami? Deebiinsaa laga Abbayyaa yookiin immoo Nile River isa jedhamu san jechuudha. Laga Nile yookiin immoo laga Abbayyaa isa jennu kana jechuudha. Waa'ee laga kanarraa wantootni beekuu qabnu maali yoo jettan wantoota asii gadi kana. Lagni Abbayyaa yookiin immoo Nile River kan jennu kuni laga addunyaa keessaa dheerinaan sadarkaa duraarratti argamu yoo ta'u, dheerinni isaa kiiloomeetira 6,650. Lagni kun biyyoota Afrikaa 11 keessa darba. Jireenyi namoota miliyoonaan lakkaa'amanis akkasumatti kan irratti hirkateedha jechuudha. Lagni Abbayyaa madda guddaa lama irraa argama. Isaanis Abbayyaa adii fi Abbayyaa gurraacha yookiin immoo White Nile and Blue Nile kan jedhamu jechuudha. Abbayyaan biluun yookiin immoo Blue Nile kan jennuun haroo Xaanaa irraa kan maddu yoo ta'u, biyya keenya jechuudha, Itoophiyaa irraa. Akkasuma Abbayyaa gurraachi immoo haroo Victoria irraa madda. Abbayyaan lameen gurraachaa fi biluu kan jennuun kun jechuudha, bakki inni itti walitti dhufu Khartoum Suudaan keessatti jechuudha. Achitti walitti makamaa jechuudha akkanatti. Lagni kun gara kaabatti yaa'ee galaana Meeditiraaniyaanii yookiin immoo Mediterranean Sea kan jedhutti dhangala'aa jechuudha xumura irratti. Lagni Abbayyaa yookiin immoo Nile River kan jennu tajaajila baay'ee uummataaf kenna. Kanneen akka dhugaatii, geejjiba, elektirikii fi qonnaaf jechuudha. Seenaa keessattis lagni Abbayyaa guddina mootummaa Gibxii duriitiif baay'ee kan gargaaredha. Akkasuma yeroo ammaas kan irratti hirkateedha jechuudha. Har'as jechuudha lagni Abbayyaa Afrikaa keessatti lagoota baay'ee barbaachisoo keessaa isa tokko ta'ee itti fufaa jira jechuudha. Gaafiin itti aanu simbirroota keessaa simbirroon balali'uu hin dandeenye isa kami? Deebiin isaa guchii. Ingiliffaadhaan ostrich isa jennu san jechuudha. Waa'ee simbirroo kanarraas wanti beekuu qabnu simbirroon ostrich jedhamtu kuni yookiin immoo guchiin jechuudha. Simbirroota jiran keessaa simbirroo isa guddaa jedhamuun kan beekamudha jechuudha. Balali'uu hin danda'u garuu baay'ee saffisaan fiiguu danda'a jechuudha. Saffisa sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 70 ol fiiguu danda'a. Dhiirri guchii tokko dheerinni isaa meetira 2.7 fi akkasuma ulfaatinni isaa kiloogiraama 150 ol ulfaachuu danda'a. Ijji isaa sammuu isaa caalaa guddaadha. Kun immoo simbirroota keessaa adda isa taasisa. Hanga guyyaa har'aatti isin bineensa ijji isaa mataa isaa irra guddattu agartanii beektu? Waa'ee guchii inni nuti beekuu qabnu bineensonni yookiin immoo simbirroonni biraa luka 3, jechukoo qubbeen 3, qubbeen 4 akkas qabaatu. Guchii garuu wanni adda isa taasisu simbirroo biraarraa quba 2 qofa qabdi jechuudha. Qubbeen miilaa 2 qofa qabdi. Hanqaaquun yookiin immoo buuphaan isaa buuphaalee yookiin hanqaaquulee addunyaa tanarra jiran hundarra guddaadha. Ulfaatinni isaa kiloogiraamii 1.5 ta'uu danda'a.
Walumaa galatti baay'inaan Afrikaa keessatti kan argamudha. Bakkeewwan margaa fi gammoojjii keessas jiraachuu danda'a. Nyaata biqiltootaa, sanyiilee akkasuma baalaa fi ilbisoota muraasas ni nyaata. Yeroo balaa argetti balaa isaas jabiinuma miilota isaa saniin ifirraa rukutee deebisa. Bineensota gurguddaadha kan jedhaman illee miila isaatiin dha'uudhaan ifirraa deebisuu danda'a. Gara gaaffii itti aanutti yeroo dabarru bineensa addunyaa kanarra jiran keessaa kan saffisaan fiiguudhaan beekamu isa kami? Deebiin isaa cheetah jedhama Ingiliffaadhaan. Qeerransa gurraacha jechuu dandeenya. Qeerransa birarraa akkuma agartan inni kun adda jechuudha. Akka gurraacha ta'a jechuudha. Waa'ee bineensa yookiin qeerransa cheetah jedhamu kana wanni beekuu qabnu saffisaan bineensota biraa caalaa akka fiiguu danda'uu fi akkasumas saffisni sa'aatii tokko keessatti inni fiiguu danda'u kiiloomeetira 100 hanga 120 fiiguu danda'a jechuudha. Qaamni isaa dheeraa fi salphaa waan ta'eef saffisaan fiiguu danda'a. Eegeen isaas baay'ee cimaadha. Keessumattuu yeroo adamsuudhaaf fiigu baay'ee gargaaraan. Baay'inaan Afrikaa keessatti argamu. Leencaa fi qeerransa birarraa kan adda isa taasisu inni saffisaan fiiguu haa danda'u malee yeroo dheeraadhaaf fiiguu hin danda'u. Akka leencaa fi qeerransatti jechuudha. Yeroo gabaabaa qofaaf saffisa guddaadhaan fiiguu danda'a. Cheetah'n bineensa endangered yookiin immoo vulnerable keessa warra jiranidha. Bineensota saffisaan addunyaa kanarraa dhabamaa jiran keessaa tokko jechuudha. Marga dheeraa fi lafa bal'aa keessa jiraachuu jaalata.